Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo fayyaa keessanii nagaa keessanii baga keessan ga'ee har'amoo seenaa Iyyasuus maal akka ta'een qabadhee dhiyaadhe dheengaddaa waa'ee kitaabaa waa'ee amantaa maalii kan jedhu qabadhee dhiyaadheen ture. Har'ammoo waa'ee Iyyasuus amma ta'e tokko isinitti himuu yaala. Hanga dhuma sagantaa kootiitti na faana turan affeerraa kooti. Iyyasuus lubbuu isaa furii godhee kennuudha. Ilmaan namoota amantoota ta'an fayyisa. Maatiyos 20:28. Kanaaf kitaabonni qulqulluu Iyyasuus fayyisaa addunyaa jedhanii waamu. Yohannis 4:14 akkasumas akkana jedhan, fayyinni karaa namaa kan biraa eenyuyyuu hin jiru, sababni isaas maqaa samiidhaa gaditti akka itti fayyinu namootaaf kenname kan biraa hin jiru jedhan. Hojii ergamtootaa 4:12. Iyyasuus namoota isaatti amanan hundaaf du'aa dhandhamateera. Irboota 2:9 Yohannis 3:16. Achi Waaqayyo du'aa isaa kaasee Iyyasuus qaama hafuuraa ta'ee gara samiitti deebi'eera. Hojii ergamtoota 3:14. Kanaaf Iyyasuus yeroo hundumaa jiraatee waan isaaniif kadhatuuf warra karaa isaa gara Waaqayyootti dhihaatan guutumaa guututti oolchuu ni danda'a. Irboota 7:25. Hundi keenya cubbamtootadha. Roomaan 3:23. Cubbuu Waaqayyoo irraa kan nu fageesse ta'uu isaa irraayyuu gara du'aatti nu geesse. Roomaan 6:23. Haa ta'u malee Iyyasuus namoota aarsaa furii isaatti amanan abbuukota ta'ee tajaajila. Yoonaas 2:1 Mijleejii jechuudha. Waaqayyo kadhannaa isaanii akka dhagahuu fi aarsaa furii isaanii fayyadamee cubbuu hojjetamaniif dhiifama akka isaaniif godhu ilmaan namootaatiif ni kadhata. Maatiyos 1:21 hanga Roomaan 8:34 keessatti barreeffameera. Kadhannaan Iyyasuus fedha Waaqayyoo wajjin kan wal simatu waan ta'eef Waaqayyo kadhannaa isaa ni dhagaha. Waaqayyo addunyaa karaa isaa akka fayyisu yookaan Iyyasuus karaa lafaatti ni erga. Yoonaas 3:17. Lakkoofsi fayyisu Iyyasuusitti amanu kan nu barbaachisu ta'uu wanti gochuu qabnu kan biraas jira yookaan hojii ergamtootaa lakkoofsa 16:3-31 kitaabni qulqulluu akkana jedha. Akkuma qaamni hafuuraa hin qabne du'aa ta'ee amantii hojii hin qabne akkuma kana du'aadha. Yaaqoob 2:26. Fayyuuf wantoota armaan gad olitti tarreeffame keessaa isaan tokkodha. Akkasumas isaan gadi jiran kanas ni siniif dubbisa. Waa'ee Iyyasuusii fi waa'ee Hiyoohaa isa abbaan isaa ta'ee barachuu. Yohannis 17:3. Amantii Hiyoohaa fi Iyyasuus irratti qabnu guddifachuu. Yohannis 12:44 hanga 14:1 barreeffameera.
Ajaja Yohaannisii fi Iyyesuus nuuf kennan hojiirra oolchuudhaan amantii akka qabnu agarsiisu. Luqaas 6:46 hanga Yohaannis 2:17tti Iyyesuus fayyaan namoota yaa gooftaa jedhanii isa waaman otoo hin ta'in namoota fedhii abbaa isaa isa samii irra raawwatan qofa akka ta'an dubbateera. Maatiyos 7:21 irratti jira. Haalawwan rakkisaa ta'an nu mudatanis amantii akka qabnu agarsiisuu keenya itti fufuu qabna. Iyyesuus namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu ni fayya yommuu jedhu dhimma kana ifa godheera. Maatiyos 24:13 irratti barraa'eera. Ifama addaanan kutee kiristaanonni Iyyesuus cubbuu ilmaan namootaatiif jedhee akka du'e ni amanu. 1 Phexros 1:3-18 haa ta'u malee fayyinni Iyyesuus fayyisaa akka ta'e amanu caalaa wanta gaafatuu hin qaban. Jinniiwwan Iyyesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e ni amanu. Ta'us fayyina otoo hin ta'in badiisaatu isaan eeggata. Luqaas 4:41 Yihudaa 6 irratti barraa'eera. Iyyesuus cubbuu keenyaaf jedhee lubbuu isaa aarsaa gochuu isaa amanuu qabda. Hojii Ergamtootaa 16:30-31tti Yohaannis 2:2 kun immoo Iyyesuus nama dhugumaan jiraate akka ta'ee fi wanti kitaabni qulqulluu waa'ee isaa dubbatu hundi sirrii ta'uu isaa amanuu dabalatee of keessaa qaba. Wanta kitaabni qulqulluun dhuguma barsiisuu baradhu jedha. Ximotewos 3:15 kitaabni qulqulluun Phaawulos ergamaa fi Siiliyaas namicha eegduu mana hidhaa ture. Rakkoo gooftaa Iyyesuusitti amani ati ni fayyita akka jedheen dubbata. Achii dubbii Hiyyoo isa barsiisuu jalqaban. Hojii Ergamtootaa 16:31-32 irratti barreeffameera. Yaadni kun eegduun mana hidhaa sun barumsa bu'uuraa dubbii Waaqayyoo hin argine otoo ta'ee dhuguma Iyyesuus amanuu hin danda'u ture jechuudhaan beekumsa dhugaa kitaabota qulqulluu irratti hundaa'e argachuu isaa barbaachisaa fi akka ture ni himu. Itti aansee Ximotewos 2:3-4 dubbise. Yaada isaa geeddaruudhaan hojii Ergamtootaa 3:19 yaada deeggarachuu jechuunis ilaalchaa fi amala dogoggoraa kanaan dura qabduuf garaadhaan gadduu qabda. Yaada deeggarachuu kee
gochaawwan waaqayyoo gaddisiisan raawwachuu dhiisuu fi hojiiwwan yaada deeggarachuu kee agarsiisan hojjechuu keetii warra kaan duratti ifatti mul'adhu yookaan as ba'i. Hojii ergamtootaa 26:20 gidduu jira. Cubbamni Maatiyos 28:19 Yesuus warri barattoota isaa ta'an akka cubbaman dubbateera. Eegduun mana hidhaa olitti caqasamee cubbamee ture. Yookaan hojii ergamtoota 16:33 irratti haaluma walfakkaatuun Phexros ergamaa dhugaa waa'ee Yesuus ibsu namoota hedduu erga barsiisee booda namoonni gammachuudhaan dubbii isaa kana fudhatanii ni cubbaman. Hojii ergamtoota 2:40-41 jira. Qajeelfama Yesuus kabaje. Hirboota 5:9 warri wanta Yesuus ajaje hunda erga akkaataa jireenya isaatiin dura buutota isaa ta'uu isaa agarsiisu. Maatiyos 28:20 namoonni kun dhagahuu qofa otoo hin ta'in dubbachuu hojii irra oolchuu qabu. Yaaqoob 1:22 hamma dhumaatti jabaadhuu dhaabbadhu jedhe. Maarqos 13:13 barattoonni Yesuus fayyuuf jabaatanii dhaabbachuun isaanii barbaachisaadha. Hirboota 10:36 fakkeenyaaf Phaawulos ergamaa barumsawwan Yesuus barsiisee guutumaa guutuutti ajajameera. Waaqayyoofis amanamaa ta'ee jiraateera. Guyyaa kiristaanaa ta'ee jalqabee amma guyyaa du'a isaatti daandii kana irra jabaatee dhaabbateera. Qorontos 9:27 Egaa dhaggeeffattoota fi daawwattoota yuutuubii Saraa Infoo kanan har'aaf waa'ee Yesuus gooftaa keenyaa qabadee isiniif dhiyaadhee kanumaan xumureera. Hanga torban har'aatitti walitti deebinutti naannaa tura.